Kilaastarri badhaadhina dinagdee damee dubartootaa fi dargaggootaa paartii badhaadhinaa Maanifestoo paartichi filannoo biyyaalessaa marsaa 7ffaa ittiin dorgomu beeksisuun akkaataa filannicha milkeessuun danda'amu irratti mari'ateera. Saganticha irratti kan argaman walitti qabaan kilaastara badhaadhina dinagdee obbo Malaakuu Allabal waggoottan 7 darban keessa fayyadamummaa fi hirmaannaa dubartootaa fi dargaggootaa mirkaneessuuf hojiilee boonsaan hojjetameera jedhan. ሴቶች በፖለቲካ አመራር ሰጭነት ያላቸው የተሳትፎ ድርሻ Ga'een dubartootaa hooggansa siyaasaa keessatti dabalaa dhufeera. Dinagdee keessatti yoo ilaalle baadiyyaa fi magaalaatti hojii maaddii guutuu keessatti hirmaachuun of bira darbanii dinagdee biyyaa keessatti shoora olaanaa gumaachaa jiru. Kun ammoo kan inni ta'e waggoottan 7 dabarsine kana keessadha. Dubartoonni akka danda'an qabatamaan yerootti mirkaneesseedha. Qaamoleen yaada biyya ceesisu hin qabne karaa qaxxaamuraan aangoo argachuuf ammas darbee mootummaa ce'umsaa gaafachaa jiru kan jedhan obbo Malaakuu Allabal filannicha diimokiraatawaa naga qabeessaa fi loogirraa bilisa taasisuuf itti gaafatamummaa keenya ba'uu qabnaa jedhan. ሰባተኛ ምርጫ እያካሄድን የሽግግር መንግስት ጥያቄ የሚያነሱ ኃይሎች አሁንም ድረስ አሉ። የሚያሻግር ሐሳብ የሌላቸው Yeroo filannoo marsaa 7ffaa gaggeessinu kanatti qaamoleen gaaffii mootummaa ce'umsaa kaasan ammas jiru. Garuu yaada ceesisuu hin qabanim. Sagaleen osoo hin taane marii fi irra dubbiin aangoo argachuu barbaadu. Ajandaa waqtaawaa fi seenaa kaleessaa kaasuun rakkoo nageenyaaf ta'u yaaluu kana qolachuun gahee hunda keenyaa ta'uu qaba. Seenaan kanarra hojjetee fi itti fayyadame waliin jirti. Filannicha milkeessuuf ergama keenya bahuudha qabna. Filannoon biyyaalessaa marsaa 7ffaan dirree diimokiraasiin dhugaa walqixxummaan itti mirkanaa'u akka ta'uuf lammiileen hundi tumsa barbaachisu taasisuu qabu jedhan koreen hojii raawwachiistuu giddu galeessaa paartii badhaadhinaa aadde Caaltuu Saanii. ይሄ ምርጫ ፍጹም ሰላማዊ ተአማኒ filannoon kun naga qabeessa amanamaa dirreen walqixxummaa siyaasaa itti mirkanaa'u hunduu nageenyummaa isaaf kan hojjetu akkasumas mootummaaf uummata biratti fudhatama qabu ijaaruuf sagaleen lammiilee hundaa kan keessatti dhagahamu ta'uu qaba. Kana milkeessuuf immoo dubartoonni, dargaggoonni fi hooggantoonni sadarkaan jirru gahee keenya bahuu qabna. Dubartoonni fi dargaggoonni sagantaa kanarratti hirmaatanis filannoon biyyaalessaa marsaa 7ffaa maqaa gaarii biyyaa ijaaruu keessatti gumaacha olaanaa akka taasisuuf milkaa'ina isaaf waan danda'aniin kan tumsan ta'uu himaniiru. Dargaggeessi utubaa biyyaati. Akkasumas immoo dabalatee dargaggeessi gahee leencaa qaba biyya tokko keessatti. Dargaggeessi biyya kana filannoon kun karaa nagaa fi karaa diimokiraatawaa gaggeeffamee akka xumuramuuf gahee isaa baatee hanga dhumaatti hanga gaafa guyyaa filannoo sun xumuramutti dargaggeessi gahee mataasaa danda'e karaa nagaa karaa diimokiraatawaa uummanni kun bahee filatee mootummaa isaa ta'u akka filatu gahee mataasaa qabaan jedha. Dubartoonni gahee guddaa qabdi. Filannootirraa naannoo ishiittis bakka hundumatti hawaasummaa keessatti gahee guddaa qabdi. Filannoo 7ffaan kun marsaa 7ffaan kun akka sirraa'uu fi hojii baay'ee hojjechaa jirra. Waan hojjetame amanummaadhaan odoo waan biraatti hin makin amanummaadhaan ibsaa jirra. Nageenya filannoo kanaatii fi bu'aasaa immoo akka waliigalaatti filannoo fudhatama qabu akka addunyaattis akka ta'uuf gahee isaanii guutuu baachuu qabna kan jedhu yaada kanaan dabarsuu barbaada.